usne male wa wallaalleeti miti mataa gubbaa akkasin nu gubbuuftanii nutti himuusan yaa bawaanuun taane tun bikki takkittiin tugga waanuun taane hadiisa hunda fudhannee tana dinne ta bakka dullootii tana ni dinne jara keenya dinnee jirra dulloota tiktok yaa dulloota tiktok ummata dulloome jetteeti mudhiinu kutte yaa shee anawaar hangumaan anu kuno balama batumada mabadi sadi bodan to ko waltane ni neru maje hangumaan heru ma usin hangumaan gurbu makan heru ma usin jashi anawar samboda anu firraade jalati le kabu humnani le motum ma Ethiopia tele wata darani le jala bulju samboda e gane heru me dubbata ma na usin jashi anawar e gumaan heru be man dubbati jashi anawar وياكتي شورو قبونو غوتي يا شي انا امد لما غوتون جناجني غرباسل يا شي انا ربي ملكت رب من سيها خنو رب من غدان جزاك سيها قبل يا شي انا وار يوسف رب من وي يا رب مي اكنا والقد انكن غاروما silabatu malamat anis nin turebe te biyata kaysa karto ko dimet indape ruma jeeti duran balla magamna nin tuture la nin tuture wayin tanana do babe kaysa la kata ute ture ti le nin dibai sila gumana gurbaza ne rumi dubbi sanjette fedu wata daranin bulja if jalati Ethiopia bakatoni takka wata daranin bulja rakko takka ho sosobeti bulja eegane rume boda sila dubbi san dubbate akkaretti bulanu man be khature sila duba tana boda gana amma gurban agehi arke yashi anawar me afanu marebu ede dullote tezane no guta gabbai borulle irratti na cisher goda dagay semma tifa mana goda jolle nun jame guta jolle jiti makanu ka sulle batto jolle tiktok o guta yashi anawar ke hirumma turanu tojo rabbi bulti wali diga jenne rabbi لا قلبي مسكينه تكو ابسو رخابا ابسو ويجي نو بيت حديث واسرن بينو مي ارغاتنا كور عبد النيم بي خني دغاجي انا واري قلب ما امانتنا افانو ما ادا امال الهرود عندي بده بولت تصفى مريد هرود كان هرود سلام غوجا دي بتامي سالنا الد والله هرود كان غوجا دي بده هلكن دي بده لا هرود كان سلام غوجا ادو كيس دي بده سان جرو لين الد والله ما هرود كان دي بده غوجا مول كني سا اولالي خاني شاي صلاتين دور التزاب بدي أما شاي صلاتين في الإسلام شاي لسانتوني دوري لجيت دور التحسب بدي أورد دي بدي قطعي خنون تي ركوات نور بدي شيء أنا وار ركوات بدي وديني ركوات بدي تون ركوات بدي أما أكجت أرومون أكجت سيبيبو أنا كنت هم بركبتني جا أما لو قاعد بتشوف هيك كان شيء أنا ورمال وحمت وما لبتني وان دلوت يعني خلاص ولك أبغى لأن ما تقول أنا مقبت كملون لسان لبتني ما فكيت من ونقرو هي سافون جولين كان يقولنا وقرد ما لي أفتت إيه فتنا ما ديماني إسات فيلاني بالله عليه ولين هني دريهن سبحان الله ومن كأنكم مراتير ولا رب إنه عجلتمي ومن كأنكم مراتير سبب النساء شيء أنا وانا جت مبر بينما دوبفتي إجي الرابع يسوله dubartii biyya arabaa nama ijaarraban haguuguut gajjiru takka nama rasaaqeedha rabbi muritaanii nu haadheeratu nama obsa qabu osoo gaafii ijoolleen gaafii wal keessa xaxaa akka haadaa kana gaafatan akkasi obsaa deebisaa ture jechuudha galanni isma takkatti namni siraafu galatuma dhiqishu takka namarra eegamee sagalee munni rawaa isiin jettudha gaafuma ajaa'ibumaayyuu wallaahi diqqaan guddaan diqqaa subhaanallah kamtu kamiin dhageeffata ta'i yoo dogoggoranillee walsattaruun barbaachisaadha. Isaanillee miidhaaf osoo hin taane hammeenya barbaadanii yookaan ammoo isin hammeessuuf wanta akkasii dubbatanii osoo hin taane akka isin waan kanarraa gorfamtaniif yaanii yoo dogoggora karaa dogoggoraarra hidhattan akkuma sirrooytaniif waan kana jedhanii amma sheekni kun sheeka guddaadha. Sheeka ammoo ija addunyaati. Aybaanii dhiifame isin gaafachuullee abbaa keessanii aybaanii dhiifama isin gaafachuu hin danda'an yoo dogoggorallee taate badita nyaanyii tan ragarte diliin ragarteemi okay aslan wanni isinii galuu qabu jannata sheeyni nama kennu isin sheekaan kennitan sheeyni isiniin kennu jannata rabbi qofa
Aboo jedhee disbiliinii irraan gorsa disbiliinii itti jiru nutti himi. Ufus kujeti. Gaafa dhaqamuun raawwas dhagee. Fuullee tasgabbaa'e miira keessaa bahe. Miira keessaa bahe. Kulle meenuma dhage qaal kulle akka adareen dachiisii rabbi diifte nu siyaana warri yoo rabbi diifne wayyu. Allah. Rabbi yoori. Yaa jama wanta nan lafarraa lafa buusuun barbaachisa. Ayyee amma asirratti wanti isin eegaluu qabu. Ustaaza irratti hin duulina yoo rakkooleen jiraate ustaaza kennaa kabaja nu biraa qabanii hedduu hawaasa barsiisaa jiru. Kun duuluudha rabbi wallee sun duuluudhaati maaliif dubbii oowwisuu barbaadda? Dubbii oowwisuu barbaade osoo hin ta'in obboleessa kee ka itti himuu dandeettu. Kasi dhaga'uu danda'u. Akkamirratti Gabbuusi kaayisa. Waan abbuusa. Buusi warahmatullahi wabarakatuh. Kama guddummaa bu'i isaanin bu'i. One maali? Dullumti badii teenya moo badii rabbiiti? Dullumti badii teenya moo rabbiiti? Jirachuudha malee Innaa du'a maal dulloota tiiktook jedhanii hogguu namaa arrabsan. Dulluma kana jaalanneen dulloomne inuu silaa jaalannee dulloomuu dhiisi silaa dandeenye maallaqa qaballee umrii teenyaa odeeffannaa dullumti rakkoon isiin qabdu tafiddu maali? okay si deebisaa amma tasgabbiin na dhageeffadhu kaa deebii kanarratti. Dubbii dheertuun fadhu dubbuma lamaan fadhanii walitti hin dhahinagisa. Okay ayyuu si deebisa. Armannaa onneen bishaanii sana keessatti jama goggoota saata walitti daabdee haasoo barbaadda ornee warri sooshaal miidiyaa kanaa dulluma jechuun umrii dheerachuudha. Umrii ammoo rabbi malee kan nama dheeressu ilma namaatii miti. Sheen illee yeroo dulloota jedhan hammeenyatti fudhatanii yookaan isin miidhu osoo hin taane amma fakkeenyaaf Muniiraan mataa ofiititti hawaasa gargaaraa turte, ija hawaasaa turte. Kuulleen akkasuma, haati faaxelleen akkasuma, ija hawaasaa turtan, bakka itti nu barbaachiftantu jira. Sheeka gargaaraa turtan, nama kamuu bira dhaabbachaa turtan, ija hawaasaati gara biraatiin jechuudha. Maaliif dhugaan dhugaadha beekaa. Sheekaa miti abbaan fedhellee yoo nama irratti duule dhugaan dhugaa. Ammalaan dhiisi waan nuti dalayne dhiisi, waan nuti dalayne dhiisi, waan nuti hojjenne dhiisi, waan nuti balleessine nutti bisiin jenne maluti. Okay, baddiin keessan hammeenya biraan akka dhuunfaa kiyyaatitti yeroo tokko tokko jechaa fi gochoonni akkasuma deebi'ee tarii nama akka dhuunfaa kiyyaatitti Muniiraa siisatirii yaani wanta ittiin agarree garuu kuullee fa'aa fakkeenyaa fi argeen ture jechuudha yeroo narraa gabbuu sirrii kana gara maaliif harka isaa jibbe na tuqe harka isaa jibbuu miti dhageessoo harka isaa jibbuu gabbuu harka kiyyaa miti agaree kiyyaa narraa gubdu kana Eenyu maqaasaa eenyu? beesti baala yaabuu dhaggeeffadha. Dhugaa rabbii dhaggeeffadha. Tokkoffaa irratti of sattaraatuma deemaa naamusaan deemaa malee hammeenyaa miti kun wanti isinii galuu qabu. Ustaazonni dhiibbaa isinirraa qaban amantii islaamaatiin akka islaamaatti jiraadhaa jechuudha.